ለመኪና ፓርኪንግ ነው የምከራየው። ለምን ለመኪና ፓርኪንግ ብዙ ወጪ ነው የማወጣ። ብሪ ሱዳን ሲከፈልቱ ሰን አኒ ከፈሌፊ ሙጤ ሲከሰ መኪና ቆዳባ ቱሬ ሮዚ በከሲን ጅርቱ በርባዴ ደብ መለጀቻት ጋፈ ብረገ ሮዚ ጠጅሱ እንቱሙ ከኢንሷ ስፋት የተነሳ የመኪና ፓርኪንግ አድርጌ አስቀምጣታለሁ። ስለዚህ ለምቲ ሰሬ ከንብረት የተጃርሱማ ነው ዱበት እናታው ተበዳ ባዘዌ ጃርሱሞ ሶንተይን ሱራ ከና አከካፍቱ በርባዴት አካታለ ሱራ ወጋሰዲ አፍርዱረ ሚዲያ ጉባቶር ምንም ችግር የለም። አይ ኖ ኢስላሚክ ጋሩ ሱራ ማቲ ከመጣን ሲቴሩ አረብሲቱ ከና ናፍ ዋነት እንቶሌፊ አከካፍቱ አናና ቶሌራ አይ ዶንት ኬር እናታቸው ልብዳ ኢሲሚቲ ካከሲ ኩዳን ማዝናናት ይችላልው ከስመሱ እንዳ ከናፍ አኒ ጋፋ ከበጃን ዱፌ ከበጃን ዲም መለ ላል ጋፋ ቶላ ነመጋሪ ተውዛ ጋፋ ሎላ ከነብር በላይ የከበርኩ እልማልኩ የነቃው የበቃው የደራው እናታቸው ልብዳና ተካሚቲ ኩዳኒሲ ነመከስመሱ ደንደው አጠረኮን ያየው ነበር በርግጥ እሱ ገብቶ ነበር ልጨርስ ሐሳቤና ስደቤን ልጨርስ በእናት ረገጣይን አታቋርጠኝ አብዲየ መንግስቲ በሬዳኪ እኔ እንዳንተ ቅሜ መርቅኝ ምናምን ሳይሆን ይኸው ባክን ዛሬ ቀጥል አብዲየ ሶሪ ዲፈመሲያ ሆዳ ወዳ ቢቢኪያ ስለዚህ namni ujoollee oromoo lakkii ani roozii waliin dhaabadhaa na koottaa na wajjin dorgomaa yoo jettan abbaan barbaadde koottu suuraa kan kee screenshot goone kan na viidiyoo amxiteen እናዝናናሻለን። ምርጥ ረገጣ ዋን ኦሮሞ እናርግን ከነ ድሮ ዳለቻ ጀለ ደምቴ እንደም ዳለቻ የዱሮ ስድብ ነው የሚሳደበው። እኛ ብራንድ የሆነ ዘመናዊ ዳለቻ አረበ በረደርጊ አረበ በረዱሪ አረበ ከሲ ቢዝነስ ከፈዛ እኛ እንደም ብራንድና ዘመናዊ ወይኔ አስገባልኝ ማሜ ኦይ ብራንድና ዘመናዊ በቴክኖሎጂ ተጣርቶ በፕሮፌሰር ተመርምሮ የወጣ ብራንድ ስድብ ነው የምንሳደበው። ላል ዳላ ትግሬ ሸርሙጣ ኦሮሞ ከሰ ፍደኒ ነምቲ መቃንሲ ኢቴነሽ ጀደሙ ኢቴነሽ ወልደ ጎርጊስ ከይደምቱ ፍደኒ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰ መክተኒ ኦሮሞ ደጀተኒ ነምቲ ኦሮሞ አረብስሉ እናታው ተበዳና ስለተበዳች ነው እንዴ ጃልመሮ የምትደግፈው ዮ ዲጋን ደገረመለ በር ሰበው ፊቲ ፓርቲ ዋና መውና ጀደኒ ፊሚቲ ሄጄ በጠይቃት ምንድነሽ አንቺ ማል ቀብዳት ይጀናለ እኔ ድንግልን የወሰደ የወለጋ ልጅ ስለሆነ ለዛ ነው የምደግፈው እንጂ እኔ ትግሬ ነኝ። ኢገ ኦሮሞ ዱዴ ጀቻላል ዘይቲ ኢልሞ ኦሮሞቲን ኦሮሞ ወልኛችስ ዴብስቴቻ እናቷ ትበዳና ትበዳለች። ሮዚ ሂመራቸስ እንጀ እኔ ነኝ ማሳበዳ ሮዚ አቲሮ ሮዚ ኦሮሞ ገርለ ዋን ከረ እንደንዴስ ነው አቲዮ ኢሳማዱ ቦቶ ሮዚ አየ ግን ምክር ይቅርብን በእናትህ ምክር ኦሮሞ ጋር ላል ምክር ማላ ከተይቤታ ነስሪ ኡጋዱበቹዳፍ አቲ አመላካ ከና እንቀብዱ ሲነም ቤካ ኢሱመ ዱጋን ሲተኒማ አቦመዲ ኩመራታ ነማ ጉዳ በእናትህ ተው ላ መራታ ነው ገሩ ከከራቱ ተተስቱ ከከራቱ ዱፈን ከሱ መስታ ማሊፍ አከና ከታቱ ናፍገላ ገሩ ቶደንዲ ቢስቶ ጅራተን ከራ ሴራ ዳምቴ ረጋ ቀብዳ by the way biya kanatti suuraan ba maxxansini edana jedani bar edana jedani bar edana godun dandan edana godun dandeetu edana waanuma dandeetu goota namtitti an yero dibbafa dubbata jira rozi jechuun nam arrabsu male yo arrabsamti wallahi wa rabbal kaaba kaleesa keessa dhufte maana arrabsitana jenna rozi jedeen ani maali yubta imal kabaja si qaba kana matokote garu waan kana keessa bayi jiru ke jiraadho de jennani hindanda'uun anjette maalif isiin kabarbaaddu እናት የላትም አባት የላትም haadhan qabdu abbaan qabdu ummata jimma abbaa jifaar arrabsite ilmaan abbaa jifaar kabajamtu warra akka kiyya abdii geetachu aljazeera namni isii jalatti hafin jiru naxalanii as jedhanii of keessaa tufanii jiran wanti isiin carraan isiin qabdu maqaa jaalala jaalmarroo jedhuun dhayxee ummata keenya jidduu galteetiin siyaasan gargar qoodudha. Chaansi biraa firri siyaamatti jaalmarroo qofa nam tokko namni tintu jaalmarroo qofa firri jimma dhayxee osoo abiyyi jettee har'a namni isii dhaga'u hin jiru osoo ani jimma jettee ijoolleen jimma akka sareetti gurra qabdee of keessaa isii ariiti maaliif nama abbaa jifaartu qeenu ijoolleen jimmaan tadaraaddartu maannim yoon maannim jechaadha sababa kana ta'eef roziin nama suura abbaa jifaar gaggaragalchee arrabsaa turedha jibbamtee
tufamtee keessaa gabbaate. Abbaa Jifaar osoo hin jaalatin jaalmarroo jaalatti innaa to'ate badaannaa ichi sharmuxaa lit gara deegararri kazar manzara shurmuxnaa warrasichi ichi qulqaala. Shamsuddin taha. Nagar majid fayyadamani. Nagar isun dandeetta. Inni itu angara kijan. Beta allen man Al Jazeera no sodate duba deebi'an nama duba deebu miti. Ai. Shamsuddin ko aja di baik. Yoo dhaabsiseen rabbi jedhi Nasri. Wallahi maaliif akka ta'e beekta kabajaa keetiif wanna si waliin deemu miti. Dhugaan sittanii. Kabajaan sun natti ይቅርብኝ እኔ እሷን ይኸው እሲ መራቼ ከኤ yoo badii biraallee qabaadhe diggaami antee gaa heejjee umraa gabaallo hojjee roozii badhiise umraa irra deebi'ee godha malee roozii dhiisu. Nasrii jirtaati mee carraa nu kanniise. Eshi sorry Shamsi. Abshir. Hundi keessan akkam jirtan nagaa fayyaadhaami. Nagaa. Osoon ol ba'uun fedhiini waan jechuun waan takkaaf qofaaf ol ba'e beektaa jala taa'etu man dhaggeeffatu jiraani. Hagaree fuuteenis jeetiin barbaadu jira beektaa tiiktook irra dhaqee barbaadeetu man dhabee booddee ijoollee naaf dhiyeessu. Dhugaa kiyya wallaahi ittiin sarchi godheetiin waniin jechuu barbaadu maal beektaa Nasrii baga arrabsamtee baga si arrabsitee borus si arrabsitu garuu maal beektaa jala dhaqeetiin amma harkadhee beektaa nama baay'ee jala jira namuma tokko jecha nagaa tokko hobarreessuun agarree ishii jalatti arraba ishee arrabsu jiran jechuudha wallaahi bila garuu ati maal beektaa nama ijoollee bareedduu qabu nama bultii bareedaa qabu nama guddaadha bakka hundatti nama jaalatama qabu waan feete godhi akka barbaaddes godhi baakgiraawundi ishiitis baasi garuu tana taakkanaa itti namni bakka guddaa afaan seequuf arraba san dhiisii habiraamoo. Oh my God. Laal. Numa fudhadhu waan isin jiru arraba intala akkaman intala haadha maali san sirraan eeggamu dhiifama garuu sirra beekeeti miti. Hojii meesiiti barre nuti labba maasrajaan የምናወራ ሸምሴ paaspoortiin fi nu harka ga'ee Tigree ta'uu si qorannee mirkaneeffannee. Rakkoo ishiin qabdu ifaan ishiin taate badii ishiin qabdu rakkoo ishiin qabdu baasaa dhukkee irraa kaasaa rakkoon qabu garuu intala haadha maali sirraan eeggamu namni biraatu hajale waraanni keetu guutee jira wallaahi billaahi hedduu nama achi jalatti olaalte jechuudha. Habiraammoo maal beektaa dhugaadha seeraan himatuu dandeessaa akka barbaadde godhuu dandeessaa biyyattis galchuu danda'an badii ishiin balleesseef ati immoo waan warraan fatakkaama guyyaa lama sadii booda biyya galchuu danda'an intala tana qabanii biyya galtee akka tasaa rakkoo wayii takka qunnamuu danda'a. Jecha maadree fatti san gartee ganaan biyya galchee nama itti bitee akkana godhee sin qalaasin akkana si goosa gizeetu san kanuma namni riikardi godhata beektaa. ምን ያመጣሉ ታዲያ ማለባ ሳኒ ፊደል ምንም አያመጡ ዋንተ አንካሌ ሰዱቀቴ ረዩ በሚደና በሚስቴ መጣብኝ ሰው ሸምስ ቆይ አነ ደብሳብ አኒነማ አደመና ኮቲ ኡሞ ኮቲቲ ቡኤ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ሀገ ሉቡቲቲ ሂም ዴማ አንጣላን አባ በርባዴ ተኦሮሞ ተነ ወንተ አንጀለ ዲሴፍ ወንተ ሂነረብስኔ dubartii Oromooti maal iyyuu taatu beektaa qalbii laafti yoo gandoo fi waan jaalattuuf yoo paartii siyaasaa waan jaalattuuf dabartee maatii namaatiif ilmoo namaatiif buutii kanaaf keessan deemnaan irraa deebi'ee beektaa bakka caawtaa'uun aqoom kun geem oover jedhee dhibba goolabee achi dhaabe Roosiin garuu Oromoo miti paaspoortiin ana bira jira Aljaziira bira jira Iluu bira jira Abdii Geetaachoo bira jira Kiyyaa bira jira an ufii kiyya maayikiroo sekondii ammaa kana keessatti erguu danda'a. Paaspoortii isii intala Tigree ta'uu maqaa isii waliin jechaadha. Kanaaf namtittiin tun Oromoo waan hin taaneef ani iddil baaganyii zaaree as gaddilaataa osoo hadhaa carraa argadhee hadha morma isii irraa mursiisa. Lamin ani bamiisteennaa balijee faamilii kiyyaan abbaa barbaade xiyyiitii afaan isaatti obaasa malee nama duuba deebi'u miti. Wallaahi axafaallo osoo qaamaan ana argaan Roozii በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ነው የሚገላት ደቂቃ ሸንከሰ እዚህ አጀሳ ጋፋ እዚህ ከሰተ ሰረ ዲስዩ ረቢ ፖሊስ ጣቢያ ከሰ ይጀውልን ነው ፊዲን ይገላታል እንዴ እንከለታ ገና ቢየገልቴ ከሲን ዱቱ አቲ ገና እሲን ቢየገልቴ ዱቴ ዮሲን ዱቴ ነስሪ አጀሰ ጀዴ ነምኒ ዋና ጎዳ እናታ ትበዳና ሰኝ ሰሬ dhagayani waan dabala shamsuudhaaf shamsulaal namatti ilaalaa jirtu maammeen kiyyaan nasriin anabdii geetaachoo Profeesarii fi nama kanallee arrabsiteetti jedheen beeku ilu namni isheen sooshaal miidiyaa kanarra ijoollee jiran kan isee hin arrabsin hin jiru. Anabdii amma haadha koo arrabsite haati koo tiiktookii hin qabdu feesbuukii hin qabdu maal abbaashii waan taateef haadha koo arrabsite kun. Maa kootu haadha jechuun maal haadha keenyaaf arrabatu malaa maal nuti jara keenya nuti isin gubattanii nagarree. Jira arma kuma ishii to'amman arguu jira baran.
Isin argina dhiisi fadhaati Shamsuddin. Baay'ee si kabajna, baay'ee si jaallanna. Dhiisi keessaa bayyana. Lakkee akkas taanaan dhaabbaddeeni keessaa wallahi. Galatoomni buleessa. namni siidil arrabsiin jiru bar iluu kana ila mucaa miskiina nama takkantu inni Wallahi. arrabsitee jirti kiyya arrabsite ana arrabsite abdii geetaachoo Muhammad Aljaziiraa ilmaan Oromoo koor ta'an sabboontota Oromoo miidiyaa kanarra jiran guutuu Diqaala ergamtuu Tigreetiin namni Oromoo guutuu sakayyaa. arrabsite maqaan isiin fayyadamtuu fi koodiin isiin fayyadamtu ani jaalmarroo jaaladha jaalmarroo koo maalii koo jetti Alaabaa makaranyaa sanaaf jaalmarroo piroofaayilii godhattaa guutuu kubaanoo guutuu. koodii Oromoo fayyadamtee koodii sabboontota Oromoo fayyadamtee maqaa paartii Oromoo fayyadamtee sabboontota Oromoo kana guutuu miidiyaa irra deemtee dhoofti. Sababni isiin Aljaziiraa arrabsituun maali? Sababni isiin Kiyyaa arrabsituun maali? Sababni Abdii arrabsituun maali? Sababni ana arrabsituun maali? Maal nu hambifatte? Eenyutu nu hafe? Kan keenya nu nama taraadha seenaa homaatu hin qabnu. Abbaa Jifaar arrabsitee barnamittiin tun nama nagaa fi qalbii nagaatiin haga har'aa deemaa jiru. Sabboonummaan isii fi bilisummaan isiin namaa fiddu maaliin Abbaa Jifaar arrabsaa? Ilmaan Oromoo ganda hunda keessaa dhufe inni Baalee dhufe iluun Baalee dhufe an Arsii dhufe kun Jimmaa dhufe kana hunda wali qabdee sababni namittiin tun cafaqtuuf maal inni yoo maal taargeetti gootu yoo maal yaaddu qabsoo akkanaattu jiramoo sabboonummaa akkanaattu jiramoo ilmaan Oromoo sabboonummaa qabdu miidiyaa kanarra jirtu ka Oromoo hojjettu hunda naxxalaadhayaa suutatuutaan akka waraabessa sangoota adii gargar baasee nyaatee san taraa nu nyaataa jirti namittiin tun taraa tartiibaa jecha. Bakki ishiin jiraattu hin beekamtu. Dubaay keessa jirti Dubaay bannaatiin guyyaa muraasa keessa mormatii qabnee foosisna. Soo duba himata maaliif ittiin banne reewu akkas ta'e keejii maal ittiin banne? Guyyaa muraasa keessa itti banuuf qophii hunda xumurree jirra. Guyyaa paaspoortii irratti paaspoortii si qabanneera dhaggeeffadhaa wajjin Paaspoortii barbaadaa ture paaspoortii arganneerra. Nasir. Shamsuddin waa jedhee gaggeessaa. Qoy. Shamsuddin obboleessa keenya paaspoortii jechuudha yeroo barbaadee turte argachuu dandeessaa. Eenyummaa isii jechuudha guutumaa guutuutti nu lafa duwwaa maqaa namaan balleessinu iccitiisii waa hunda jechuudha. Bifa arraba xiqqeenya viidiyoo isa balfa dhiisaa qoshaashee jechuudha. Qoshaashni baalageen jechuudha beektee dugdee sakkaraa jechuudha qullaa saree farree wajjin waan fedhe ta'a ooltu jechuudha. Waa'ee Oromoon dubbatu namuusa Oromoo jechuudha. Dhala namuusa Oromoo eeguu hin dandeenye qabsoo Oromoo tiksiti jettee naaf yaadda yoo ta'e jedhe ati nama siyaasaati. Nama waa'ee Oromoo kana qabsoo Oromoo kana waa hedduu keessa beekuudha. Hin hubatta jedheen yaada obboleessa kiyya. Si galaa jira miti. Dhalootaaf ergaa maalii dabarsaa jirti? What is the benefit of this match? Qoshaasha kanarra hawaasni keenya wanti fayyadamu. Argaas wada ragataa gibisti bannaatish takka argaa walitti meeshaa gara du'a jaallu. Roozii jechuun wallaahi HIV qaba nama jedhee irratti maddeedha. Roozii jechuun nama HIV qabu. Rigachi mini amataadho. Maal Isaanii Wallaahi ilu akkasitti naqallee dubbatu. Dhiisi naan jedhe na arrabsitu ilu wallaahi na arrabsitu bukkeen irraa kastu. Fatiyaan nuun addamu. Oi, Fatiyaan nuun addamu nama nuun addaatimu nu arrabsamaa dubartii nu jalatti arrabsaa mina abbaataa taa'amuudhaan maal abbaa jiru. maaliif dhiise dhabeeta nama fakkeenyaaf haadhatti yeroo nu arrabsan hin booyu kan dhagaa. Fatiyaa yookiin Dhiisee balfaa ta'e booyuu dandeettitti dhagamuu danda'a. Siigalee saniif dhiise. Dhiiseen akka kanaan kaleessatti na arrabsatu. Anaayyuu kaleessa na arrabsatu. Bannaatiin Fatiyaa dhiistanii baattanii illee nuuf dandeenya raggannaa bakka nu dhiisame. Fati ati intala Oromooti. Inni እናትሽን ጭምር አውቃለሁ በአካል ሄጄ መማር ከአማርኛ ባይን እንደው አገፈድ አቲ ደንዴሴፍ ኢንተለ ከን አርኢቴኔሽን አራብሱ እንደንዴሱ ማሊፍ አቶ ሮቦ አቲን ሳልፈታ ከለስ ኢኑ መንደሱኒ አትዴ ያ አብዲ እንግዲህ ትንሽ ረገጥ አታረግም እንደምንድነው አንተ ደግሞ wallahi roozin walla nan beeka hojii nan beeka rabbiin illeen araaramuu fi nama rabbiin hizniin gooneef namillee hizniin godhuu fi sigalee roozii jechuun nama of characharee jiraatu ni beekna nama ukkuba HIV illee qabu sinigalee Oromoon beekadha warri Dubaay keessa jirta eeggadha of eeggadha sinigalee namni wallahi namitti iteneshi roozii tan namitti Tigree tanarra ilmaan Oromoo yoo rabbi sodaatan maaliif dhiirri tokko isitti dabalamtee dhuftee intala Oromootiin dabartaanaan abboo wasilaa kee rabbi si haa jallisu. Intala Oromoo dhuftee bashitaa fuutee hin baxabbaxiniin namittiin haga ciyyaan dhiisee gubattee deemtee shujii shurmuxinnaa irra hirmaataa jirti. Yoo dhayxan dhukkubaan uf galaafattan dhiirri keenya dhaqmoo dubartii tokkoon gad hin taa'u. Fuutee dhayxee ijoollee Oromoo qulqulluu miskiina Oromoodha jettee zayitii qayyaratu qofa si dhiyaatte dhukkubaan baxabbattan. Namitti bashitanyaa kanarraa namitti laal bashitanyaa ta'uusi namni waraqaa qabu biyya kana keessatti waggaa lamaan dhukkuba qoratamaa jiraata. Naqxittiin kun waggaa meeqa alarra deemtee dalagdi. Hin qoratamtu
waraqaa hin qabdu seera hin qabdu mana yaalaa hin dhaytu mana yaalaa iyyuu hin dhaqayotti waan ittiin yaalamtu qabdu bashkitanyaa seetiyyoo naati dhukkubaan isin baxabbatte namittiin tun jecha waan biraa dhabde unkaan fanxoof copxoodhaan isin baxabbatte irraa of eeggadhaa fayyaa keessanillee eeggadhaa fayyaa nama biroollee hin baxabbatina itti buufatii qatti. Ani kabajaadhaan Nasrii koo baay'een si jaalladhaa dhugaa rabbi hin beektaa hangam akkan si jaalladhu naa'u keessaa kubbaayyaa suuraa keetii malee shaayee hin dhugu garuu wanni si kadhadhu tokko yoo jiraate baalagee faana deemuu dhiistee intala wasaka kana faana afaan kee illee itti banuu dhiistee gochaan nu agarsiisi biyya galchiisi si galee. Arrabaan dhuftee arrabaan illee keessummeessa. Ani ijoollee Oromoo dubartii Oromoo afaan naqabeen arrabsu. Isiin garuu Oromoo miti Tigree ragaan paaspoortiin kinoo amma miiseen jiran daqiiqaa lama keessatti si erga paaspoortiin isii na bira jira. Abdii Geetaachoo bira jira. Ergi kun ammaan ta'e intalli kun intalli kun Oromoo. Ani ilu na fixachiif laal ani dubartii Oromoo hin arrabsu dubartii kuma meeqan na arrabsu unkaan itii miti intalli Arabee mootii beeraa maalii keetu sun na arrabsaa turte kaleessa hin arrabsu garuu an maaliif intala Oromooti maaliyyuu haa taatu isiin wallaaltee hin arrabsite malee osoo beektee foon ofii nyaattu an dhiiga isiitti dhiiga ofii dhugdu siigalee hin wallaalte guyyaa tokko dogongora ofii irraa barattee deebuu dandeetti. Intalli kun garuu Oromoo miti. Waan Oromoon taane garuu arrabsamuun nuuf dubartiin Oromoo maali sabboontu jaalmarroo maali jaalmarroo ta'e dubartii kuma meeqan arrabsaa oole. Ani garuu hin arrabsu qaama kiyya waan feetee taate dhiiga kiyya ilma Oromooti. Ana arrabsituu rakkoo hin qabu it is normal. Maaliif ilmaan Oromooti Oromoon bakka wal fedhu hin qabu. Wishaa diqaalaa maalatu diqaalaan na fixachiisa. Diqaalaan akka roozii kun garuu osoo Oromoon taane an Oromoodha ofiin jedhaa ilmaan Oromoo jidduu deemtee yoo kan nu arrabsu taate isii naxxallee Oromoo keessaa baasnee sigaa waan zalzileen hin balaalleen foon isii kophatti nyaanna isii jechaa. Kanaaf rooziin na amanaa akka amma jirru kana maame aandulee kan kaqaxxanneበት roozii isii marattee carqii gattee deemte qofa argite. Carrishoon. እና ዱጋ ረቢ ነሚን ዶጎንጎራ አስማኑ ጨራ ከነ አርከቹ ኮቲ ኪዩ ያው ነሞታ አስጀለ ጅረኑን ነሞታ አስረ ጅረኑን አብዲ ጌታቾሌ ነስሪን ሌ ሁንዲ ኢሉን ሌ ሁንዲ ሳኒ ነመከበጀማቱ አስረ ጅራ Oromoo ko ani maqaa keessanii dhugaa rabbii waan naanii gaajala miidhameef hirrina miidhee deemeef ani akkasiitii miti baalagee miti na beektanii sinigalee akkasiillee godhanne ani akkasiillee maraanne sinigalee Nasriin na beeka tokko kaasee hanga dhumaatti waan jaalala beekuuf usee atuun kiyyaarraa hin hubatiin aaree kiyyaa kana ati maaliif akkas gootaa jedheetti aaree iyyuu rabbiif jettaan si jaalladhaa si kabajaa dhugaa rabbii baxaamitti si jaalladhaa dhiifama guddaa naa godhi afoo naa godhi si galee hadha duunee borduunee hin beeknu akkas jechuudha maammee koo. Dhiifama gaafata Maartaa kiyyaa. Kiyyaa dhiifama godhiif. Fatiyee rakkoon qabu dhugaa rabbii. Si qofaa miti bara ana Oromoo fayyaa natti duulaa ture haadha koo. Oromoo fayyaati ana kuulloo godhanii isii Oromoo tokkoffaa qabsooftu godhanii ana fayyaa ana jechuudha. Anis sababa keenya irratti natti duulaa ture haadha koo. Si qofaa miti. Sitti kana mubadhe ani laa jechuudha dhagaye ani ilma dhiiraati. Kanan fuudhuu kana ani roozii qofaa miti. Dubartii meeqaa waliin laayifii dabarsee jira. Kanan fuudhuu kan maatii kooltii waliin deemtu kan aadaa kootii waliin deemtu kan naannoo ani itti dhaladhe waliin deemtu nan beeka si galee intala kabajaa. Abbaa ibsaa kun garuu nukumatu baay'ee turanii gaarii fakkatu. Si galee kan profeesara barnama guddaadha nama waan akkanaa isaanii miti. Kanan jaalladhu yeroo gaafa godhadhu maal goote beektaa gaafa nikaa gootii jechuudha. Gaafa nikaa godhadhu mucaa nagaadhaan ta'aa jirtu laayivii galtee qorqortee fiddee dubbachiisaanii turte. Sanarratti garaa sirratti kutadhee bakka Fatiyaan hanga kana na jibbitiidha kan jedhuun sirratti mufadhe. Hin beekta gaafa ajandaas godhanii sirratti dubbatanii maal jedhan dhufee asliin iyyoo obboleessa kiyyaa atillee akkasitti ta'uun qabdu eenyuunuu si miidhu asliin nama si rukutu miti nama si miidhuu miti jedhee dhufee laayivii irra galees tasgabbeessee
asliin illee dubbannee jechuudha. Si cina dhaabbataa ture. Ati garuu guyyaa gammachuu godhuu jechuudha. Ani eenyuun Aljaziiraan naa filateedhaaf, Abdii Getaachoo naa filateedhaaf, Nasrii naa filateedhaaf hin fuudhan. Kan naa waliin deemtu nan beekan. Sigalee an abbaa fedhe caalaa nama laayifii dabarse sigalee dubartii naaf taatu inuman beeka. እናት ትሆናለች እኮ ዋንስ ያጃባ ኪያ ላል አቲ ኦቶ ሂን አርቢ ወሊን ጅራተ መሌበር እናት ትሆናለች እኮ ኦሶ ጊዜ እንዴት ነው ኢንተግሬት በር ሹርምጥና ማነ ሹርምጥና ገሉ ዲስቴ በጊዜ አግብታ ብትወልድ ኖሮ እኮ ሙጫ በሬዳ ገከቲ ቀብዲ በር ሱዳ ማነ ድረስ sin ani garan kara haadhaatiif karaa jaalalaa abbaan feetan natti dhufnaan wallaahi isinin dhiisu isin galee maaliif haadha namaa gizee tuqamtu naan gaba na gubaa akka malee akka ibiddaatti gubadha isin galee maaliif gubaa isaas nan beeka gubaa jaalalaa gubaa haadhaas nin beeka Abdii Getaachoo illee ni beeka waa hunda isin galee kanaafuu ani waan Ingate bote maratte nan singe bar sitti ballese du takka sitti balleser sitti ballesun ko mo amma miti turera natti dagame ngadda dufe ababo darbadda nan dubbistu nan ergadda nan galchitu bakka garanan ramurate bakka nin arar fatta Muhammad Fat matte jede din ofirra sidinke kan darbera duba rabbi gari miti namoota si bira dhaqanii ashqabbatan kana ofirraa dhorkaa please maamillee si dabala waan ateetti irratti nuti obboleewwan kiyya ilmaan Oromoo ka Wallaggaa ta'e ka bakka feeteeyyuu ta'e ilmaan Oromoo nuti nama kuma meeqan nu arrabsaa ture nama tokkollee hin arrabse nama tokkollee ajandaa kana goolabnee dhiisnee keessaa baanee jira namni nuti barbaannu nama tokko qofaadha eenyu Rozi Limu jechuun Iteenesh Juuntaa jechuudha. Komantii jala hundi geessan maqaan isii tikikkilenyaan kinu amma kiyyatu afaan ofiitiin nutti himi. Iteenesh Juuntaa komantii jala isii jala namni mana isii jala dhaytu namni isii argitu kana booda Iteenesh Juuntaa Iteenesh Juuntaa komantii jala barreessa. Iteenesh Juuntaa. Anatu wal moggaase lammata Oromoo qulqulluu taate namni Oromoo qulqulluu taate Iteenesh Juuntaa malee si waamte nama dhiiga Oromoo dhugde laal Iteenesh Juuntaati maqaan isii jechaadha. Tikikkilenyaadha maqaan isii Iteenesh Juuntaa komantii jalatti dafa ol guutaa Iteenesh Juuntaa balu. Iteenesh dhagayi sanallee yeroo jennu Tigiroota jechuudha mufachiisuu danda'a dhaggeeffadha. Maqaa abbaatii waliin jechuudha dhaggeeffadha. Eshi maqaa abbaa waliin barreessa. Ela saba biraallee hin tuqnu nu isii wajjiniin wanti godhamuu qabu. Maqaan isii inni sirrii Iteenesh Asaffaa Waldayees. Gabrayes. Nasri. ባይዜ ጠጥታ ነው ያለችው ምላሷ ተሳስሯል አስራ ላላጅራ ዱግዴ ጅርት ደምትላ አልተበዳችም ዛሬ ለዛው ነው ኮንትራት የለም ሮዚን ባይዘዌ የሮን እዚን ቲክቶክ ዱፋና ማራብሲቱ ጋፈሽ ቀላን እንጅሬ ብቻ ነው ኮንዶም ሲያልቀ ባቱ ብቻ ነው ሲገለ ጋፍ አየሪን እንጅሬ ዱፍቴ ሚዲያ ጉባኤ ተሸቀላ ሲኖርባት ይው ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሱዳኒ ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባንጋሊ ኦሮሞ የሩምቴ ቡልቲ ጃረት እሲ ደሞ ሂናሰድ ከናፈ ኢቴነሽ ግርማ ማሊ ገደንተነ ኢቴነሽ አሰፋ አሰፋ ፓስፖርት ሲሉ በዚህ ካረም ፓስፖርት ዋይ ጉርባ አማ እሲ ብረታይን ወረብሳ ጀቴፊ ኢላ ዋ ጉርባ እሲ ብረታይን ወረብሳ ጀቴፊ ወጆሌ ኦሮሞ bakka isiniin mallee dhaabatina ofin xiqqeessina yoo rakkoon waliin qabaattan
nu arrabsa nu waliin haasa'a. Garuu namitti Tigree kana jala seentanii booda namni nu arrabsee namni nu duqqeessee namni nu tuqee akkas nu jedhe jettanii waan hin taane keessan gadinaa. Nuti ganda Oromoo kamuu tuqnu paartii siyaasaa kamuu tuqaan jirru ilma Oromoo waan maqaa Oromoo qabu tokkicha arrabsaa hin jiru. Kan nuti arrabsaa jirru Iteenesh Asaffaa namitti sanyii saree Oromoo keessa laaqattee teettee ilmaan Oromoo xureessaa jirtu. Haadhan qabdu, abbaan qabdu, jireenya takka hin qabdu, dhiirsan qabdu, biyya jirtu kana keessatti hojii shirmuxinnaa irratti hirmaattee jireenya ofii shirmuxinnaadhaan Iteeneshiin oofaa jirtu kana dhayxanii ilmi Oromoo waan feete haga feete garaagarummaa feenoo qabaanne namitti kana jalatti hin laxxafaminaa. Osoo nuti akkasitti isinitti himnu diddanii dhaqxanii itti laxxafamtanii booda namni waan godhe hin jedhina. Bakka namni kabajaan isinitti hime bakka xurii bakka tortoraaf raqaa maaltu dhaqa yaaceen. Bakka tortoraaf raqaa namitti Tigree kana jala dhayxanii booda namni nu dhiqqeessan jedhina. Akka of eeggannoo itti illee isiniin. Afaan nu qabee nama Oromoon arrabsinu garuu namtitti saree tana jalaa gurbaa sanillee ijoolleen teen ilmaan Oromoo warri siyaasa isa waliin deeggarra jettan gurbaa yoonii jedhamu qabaa biraa baafadha namitti sakkaaramii Tigree tana biraa. Baay'ee. Profeesar Dubbadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessanuu baga jiraatanii waan isin ajaa'ibu namoota an kabajuu fi keessattuu namoota akka miidiyaatti jajjabaa nu hin qabna jennu keessa namni kun hunduu miira keessa galee amma waan isa ragaa irraa dubbachaa jira. Namichatu nama waloleeti bulchaa isaa bira deeme. Yeroo inni bulchaa isaa bira deemu kana hayyichi bira taa'a. Boo'ee himata namichi kun ebeluun kun akkas na godhe akkana na godhe jedhee boo'ee himata. Yeroo kana hayyichi kun hin dhaggeeffata. Bulchaan ammoo nama jarjaru ture. Irraa fuudhi dubbii isaa kana namicha kana hidhii jedhaan. Hayyichi ammoo maal jedhaani? Obboleessa kiyya. Ati akka bulchaatti wanni gochuun kee gaariidha garuu namichi amma dhufee sitti himate kun imimmaan boohee ka duubaan ka inni isa Zizo boss. Marataa jira jala. Plus akka nuun ragganne. Inni biraa akka Oromootti dubbise jecha akkasitti hubachuu qabdan Oromoon akka Oromootti. Ebalummaa akkas ta'aa maasa fuudha bireen jedhina. Ani akka nama tokkootti nama arraban deeggarre arraban jaaladhu garuu wanni kaleessa akka Oromootti keessattuu namoota akka sabaatti sabaaf waan gaarii aarsaa guddaa kafalan arrabsamanii akka maatiitti xiqqeeffaman deebii laatuu dhabuuttu kana godhe. An amma isin mormuu fi miti silaa osoo namoota kana ta'uu baatee mormuu hin danda'a arrabni gaarii miti jedhe. Garuu intala kana akka itti dhaabuu dandeessan karaa Naasir jedhe qofaan tokko hojii xiinsammuu irratti hojjechuudha. Ani karaa qofa isinii kaa'uuf malee arrabsuu fi miti. Hojii xiinsammuu gaafa jedhame nama tokko xiinsammuu isaa irratti gaafa hojjetan malumaan balleessuun hin danda'ama. Akka Nasriin jedhe sana jecha. Inni biraa ammoo keessattuu namoota waan humnaa oliitiin sitti dhufe namni callisu namni akka sabaatti waa saalfatu namni kabaja qabuu fi namni safuu beeku yoo arrabsuullee eegale kanaa olillee deemuu akka danda'u intala kana qofaaf osoo hin taane namni biraallee hubachuu danda'u qaba. Namni beekaa akka callisu osoo waa ofirraa diffiit gochuu akka danda'u waan fedhe yoo dubbate waa murteessuu akka danda'u fi nama illee balleessuu akka danda'u. Parsanaalillee gara miidiyaatiin illee arraba yoo ta'e hin bitatamu bakka barbaadamee fuudhamuu danda'a. Osoon arraba barbaadee sa'aatii 24 nama arrabsuun naaf salphaadha jechuudha. Namni dhuguma ijoollee asirra jiran amma iluu yoo ta'e iluu nama akka Oromootti jaalannu
Abdii Geetaachoo nama akka Oromootti jaalannu. Kanaafi dhugaa dubbachuuf yoo ejjennoo akkanaa qabaattan intala kana qofaa miti namoota keessattuu nama akka sabaatti ilaalan attaa godhan parsanaalii karaa faamiliitiin attaa keessa gochuu barbaadan namoonni kana dura of boodallee dhufan irratti xiyyeeffannee gama kanaa yoo kan deemnu ta'e waan baay'ee gochuu dandeenyaa jechumaaf ni kallattuma isinii kaa'uu fi maaliif muudii amma karaa jaarsummaati fi maaliif jechoota akkas nama garaa laaffisan dubbachuun barbaadu. Sababni isaa sichuweeshinii namni jiru keessa dhaabbattee waa dubbata waan ta'eef. Kanaafi namni dheengadda quuqama miidiyaa gubbaatti akkasitti quuqama isaatiif dubbatta yoo jiraattan dhorguudhaaf hin ariifatinaa isin jechuun barbaada. Aboo wallaahi ila lubbuun kiyya fiidaa kee haa taatu Profeesar. Lubbuun tiyyatuun jechaadha. Laal Oromoon namni keenya laal osoo Oromoo hin ta'in ani Oromoodha jedhee nuuf ilmaan Oromoo jidduutti rakkoo keenya babal'isu. Aawwa keenya babal'isu. Madaa keenya hohooqu. Haga nu waliin madeessin akka waan wal madeessinee fakkeessaa. Haga nu waliin godhin akka waan nu wal goonee fakkeessaa. Haga nu waliin hin jedhin akka waan nu waliin jennee fakkeessaa. Warroota akka nadhittii tanaa warroota saba Oromoo hin ta'in naxxallee of keessaa baasnee kophaatti dhoof. Tokko lammaffaa ani waan tokko isinii hima. Kaleessa ani ustaazota waliin namoota gurguddaa garaagaraa waliin yoo dhaabadhu dargaggummaa kiyya fixadheetii miti garuu dargaggummaa kiyya kana waan gaarii fi nama gaarii jala dabarsuu waan barbaaduuf yoo ta'ellee garuu gaafa maatii keetii fi waan hin taane nama sitti dhufe akkuma namni dhufutti nama keessummeessantu jira. Nama afaan inni dhufe yoo keessummeessite bichaa galuuftu jira. Ani na amana Nasriin kijibanaan jettan Roozii guyyaa 2-3 tiimii keenya kana waliin nu dhiisa. Guyyaa 2-3 ragaxxi goone yoo namitti tun paantii godhattee miidiyaa kana gubbaa hin dhufin anumaan beeku. Maaliif ni beeka sammuun Roozii hagam akka hiikkatu ga'e gaafa naga yaallee Rooziin nama bilbilaan na dubbistee kiyyaan na araarsi kiyyaa maal naa godhi kiyyaa akkas naa godhettee nama na kadhataa turte. Ani sammuun isii eessa akka jiruu fi parsentii hagamirra akka inni jiru bareechee beeka. Yoo xiqqishuma guyyaa 2-3 ijoolleen Oromoo bilooni kan harkaa laalaa goone namitti tun hiikattee achi fiiddi sana booda nama waraqaa qabu nama seera qabu namitti deemee seeratti ofirraa himadhee maatii kiyya arrabsite haadha manaa koo arrabsite suuraan kinooti viidiyoon kinootidha waraqaan qabdu seera takkan qabdu bakka jirtu gurra qabee fuudhee Itoophiyaa buusa san booda bakka isiin biyya buutetti illee nama itti bitee morma ishii dhoofsisa. Kanaaf hojii sammuu hojjannaan namni nu hubate Oromoo tana keessaa Profeesara kana qofaadha jecha. Profeesariin abbaa ibsaa bichaadha. Aboo afaan kee ilmaa dhungatu. Galatoom wallaahi. Xiqqishuu daqiiqaa takka waniin dabalee bu'u namni as jala seenuu barbaadansa laal abbaa fedhe haa ta'u kabajaa fi teessoo abbatuuf jalatti qabata. Roonaaldoo kana hin beeytuun hundi keessan. Faamiliin ati lafa kanarra gaafa jiraatte faamiliin keessiif dursa laata ta'uu qaba. Waanuma kam caala faamiliidhaan olii wanni jiru hin jiru. Ati gaafa kabajaa fi safuu jettee faamilii keetitti namni gaafa dubbate ati darree taate gaafa dhufanis jalatti gorra'anillee ati waa takka gochuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafi eenyuma haa ta'u ani kan isin dhaamu warra asirra jirtan namoonni an kabaju hunda keessanuu akka Oromummaattis akka hojii keessanittis isinin kabajisanii jala dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Even dur irraa kaasee osoo tiktakkan ol hin dhufiniin durattuu feesbuuk gubbatti namoota Oromoodhaaf fi waan guddaa hojjechaa turtan hundumti keessan warri addana jirtan ziizoollee dabalatee jechuudha. Ani kan isiniin jedhu itti cabsaa nama karaa faamiliitiin isin dhufe abbaa fedhe haa ta'u gaafa humnaa ol ta'e ammoo itti nu yaama. Oromoon gosa takka biyya takka walii yoo buutu ofii haga dhiibdee gaafa dadhabdee gosa biraatti iyyatti. Itti deemaa itti cabsaa gaafa dadhabnutti iyyadha. Nullee humna isinii taanaa jechuu gaafsan. Abbaa ibsaa gaafii wayii isintu qaroo keenya waan ta'eef. Abbaa ibsaa. Ilaa Oromoon kuni saba guddaa saba waa hubatu. Nu kana nu beektu miidiyaa kanarratti jara keenya. Hanga ofii keenya waa saba kanarraa fayyadamu caalaa waa xiqqoos taatu waanuma saba kana fayyadu irratti yeroo keenya kisaasessina hin beektu. Jabeessitanii
Isinii galee guyya tokko na beektu nama fakkeenyaaf anaa nama tuqu anaa nama narrabtu anaa ganda namaatti qorritanii beektu jedhee yaadu feesbuuk irratti na beektu waggaa dheeraa isinii galee guyya tokko jechuudha dogoggoree nama tokko hin kaasu guyyarraa maqaa koo garagalchaa yoo arrabsaa oolan illee maaliif eenyummaa koo kan na beeku kan na waliin jiraatee beeku beeke jedhee waan hin dhufuuf namoota sakkaaramii akkanaa warra baatee ijoollee Oromoo gandaaf kutaa walitti hin tuqne hin buune hanga dandeessu waan Oromoo kanarratti waa gootu maqaa balleessitu. Namni keenya maaliif ofirraa dhorkatuu hin dandeenye ijoollee keenya tuqin jedhee jechuudha. Wallaalaan keenya dhaqee jala dhaabbatee wajjin mukuusitti baasii galee. Hin obsine ana yoo xiqqaate jedhe ji'a 4 ji'a 5 ta'a. Yeroo meeqa ijoolleen ishee nuti godhu ana arguun barbaadu argee miira biraa keessa galee jechaan taane yoo dubbadhee jedhe laali. Namni na ilaala jedhee kee bilookiin ofirraa godhu. Wallaahi akkaawuntii si tokko na jala jiru bilookiin. Namoota akkanaa kana yoo akkasiin kan deemtu ta'ee jedhe namame hin obsina. Gaafa namni miira keessa galee jedhe waan hin taanetu dhufa. Sigalaa jira miti kunoo adeemsa kanan eenyummaa si agartan intalli Tigree qulqullu diqaala haadha abbaa zarii hin qabne jechuudha siigalee kara deemaa Tigree dhalchee biyya keenya keessatti har'a an Oromoodha jettee suuraa jaalmarroo abaa'oo alaabaa baa'uu fudhattee dudduuba keessee faarsiti waa'ee abaa'oo osoo gaafattee waan tokko sitti himuu hin dandeessu she don't know anything siigalee obboleessa kiyya. Namoota akkanaa kana Oromoon alaabichi argee boo'ita jedhe sabboontu siin jedha Oromoo miskiina kana dhaloota miskiina kana fayyaalessa. Ati alaabuma Oromoo qofa bira qabi hallayyaa si waliin gala qilee si waliin gala. Si galee namni kun eenyu ergama maalii qaba ka'umsi isaa eessa bu'uurri isaa eessa. Waan tokko wanti inni baagiraawundii kee godhu hin jiru. Mee hanga yoom obsine dandeenya obboleessa keenya. Namoota akkanaa kana why we don't take action. Namoota akkanii kana tokko lama yoo afaan ofirraa qabne fakkaatonni baalageen akkasii ba'ee hawaasa nagayaa kutaaf gandaa walitti hin buusu. Kanaafuu yeroo nuti rispoond goonu uummanni keenya yoo dandeenyu jira dhaabbachuu yookaan nu jala harka fudhachuu nullee hin taajabin jecha afaan nu kanallee nu hin gammatin siigalaa jira miti nus nama isii caalatti waamtee taanee aaruu dandeenya dhiirama nadhoo nu isiin akkas baateen irratti geerarti ani dhiirri yoon aaree deebisee jedhe maal jechuu kanaafuu walaa obsinu namni keenya waliif hawwannu jechuu barbaadan gaba kiyyaa. Okay, galatoomii maamee afaanii fudhattee egaa dhugaa dubbachuu fi namni miira hawwaasa keessa seenne waan barbaadelee dubbachuu danda'a. Ani ammallee irra deebi'ee kan isinii kaasu akka Oromootti namni as jala jirtan nama 300,000 miidiyaa kanarratti akka Abdii Geetaachoo namni arrabsame hin jiru, akka Ziizoo namni arrabsame hin jiru, akka Nasrii namni arrabsame hin jiru, akka Maamman namni arrabsame hin jiru, akka Aslii namni arrabsame hin jiru. Namoota akka ijaatti akka Oromootti nuti ilaallu umrii guutuu osoo arrabsaman jiraataa turani. Wanni tokko ammoo kan nu balleesse namni tokko gaafa nama tokko arrabse ofuma keenya miidiyaa gubbaatti baanee nama san fidaa dhiifama na gaafachiisa. Ani waay namni tokko yoo dhufee miidiyaa irratti na gaafate ani kabajni na arrabsee ka'ee erga waan balleesse dhufee dhiifamni na gaafatee anaaf kabaja na laatu jiru. Elaa meerii